sanitti itti bannaan amma dhageeffadha karaa gabaabaa dhageeffadha mucaan ijoollee asaasaati kan inni jiraatu asaasaa dhalataa asaasaati mucattii irraa eeruu ni fuuna mucaan kun hidhamee takka harki isaa fokkataan sun harki udaan harree fakkaatu sun si jammar mucattii dirqamaan godhe malee nama akkati birmeettiin nama dhaqu likiskisiin sun harki isaa irraa muramu afarso arraba fayyadamanii moniirillee jira nama guddaa jira arraba fayyadamanii akkamitti dubbadha Koi asirra sirreessu jira. Laal wanta kun ajjeesaa yoo tu arge wala balkaa bana wanta ko jira wanta ko sirreessaa farsoo keenya. Fedhuu humnaan godha fedhuu dhiisa viidiyoo namaa publikatti gallakkisuun yakka kiiwwata irra kaayamee jira. Blackmail jaan. Nadii ati mana kanarraa ugguramteerta yoo makiinaa diimtuu fidin nama biraatti iyyuu leenca kennaa deemta. Ana kaatachii baatu halkanii guyyaa tsalli ቤተ ክርስቲያን ይደም ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ይደም ወልደ አልጎርጊስ ይደም አሲ መስጊድ ረብ ይደም ሰበብ አተጅ ጊዛባቱ ናዲ ሬፉ በኤበሪ ዋከኑ ጀመረረ አፈርሳ ለንጨ ከነመነ ነማት ለንጨ አና አርገም ማልታት ሜ ወላሂ ጀ ወላሂ ለንጨ ኤበደ ናዲ ኦኬ ሚሴንጀር ኒ ቀምና ኸያ ፈፈርሶ አናፈቲ ወልት ቀምና ሙኒር ወልት ቀምና Laal, koi uummanni kun haa baru. Unkaan viidiyoo namaa gallakkisuu dhiisi. Wallaahi wabillahi seera Itoophiyaa keessatti Habashaan nama meeqa hidhame. Viidiyoo nama dhiisiiti doorsisa viidiyoo kee waraabeetiin jira. Gadii lakkisa yoo je'ee sagalee qabaatte wallaahi amata 5 ol hidhama. Yakka ciccimaa keessaa tokko. Yoo nama abbichi jala deemate xabaqaa qabate dhimmi dubartoota harkaa qabaate wallahi wanni kana barnoota nama biraatiif jedhanii hanqa federaalaatti si gargaaran. Ma asaasaa miti duba hin jiraan inni qaban yoo numa jala deematte. Akkas. Amana. Anammoo wanti sin gargaaru mallaqa oo ta'es rakkoo miti. Mallaqa barbaadu mallaqa miti. Dhageeffadhu mucattiin tun obboleettii mucattiin akkana godhantuni. Gurbaan sun ammoo ani wanni barbaadu harki sun irraa cituudha. Ala seeran deemnaa harki seerri harka kutuu danda'a waggaa 10 hidhuu danda'a waggaa 15 hidhuu danda'a. We don't know that san hin beeknu ne. Amma rakkoon guddoo takkaa jira rakkoo takkaa jira karaa keessan kana dhiifamallee naa godhaati. Manguddummaa waan jaan tokko jira. Manguddummaan dhumti akka aadaatti dubartiin jilbaan engeessu maarreedha. Ma aadaan godhinni asirra ba'anii uuu jedhanii mijattiilee jireenya dhoorganii akkasiin hin dalaganne godhan kijibdoonni afuuffadhaan tunni. Sukkaara keetti Moniiri wanni aadaa minaamina jedhu hin jiru. Maal beektaa? Sukkaarri na ka'ee ma sukkaarri kiyya na ka'eera. Lubbuu namaa balleessanii lubbuu namaa irratti waan akkanaa godhanii jechuu si galee aadaa minaamina ayisara. Odoo aadaa beekanii odoo safuu beekanii duraa gadi hin gadhiisan viidiyoo maal rabbisi godhe Moniiri. እንደዚህ የምል ነገር የለም እንጅሮ ነከና ከናፉ አፈርሶኒ ኬሳና ሶፍና ዋን ጎቹ ቀብኑ ሂንጎና ከናፉ ሙጫን ጋፈተሙ ቀበን ጀዳ ከቅያት አቦ ሙኒር ማ ቡስተ ስላ አፈርሶ ይዱ ጋር በተን ጃለቷት ቆጥ ቤት ለምን ገና ለምን ነገር ታበጣፉ ቆጥ ማና ገና ቱካራ ነካፍተኒ ወጣ አቦ ቱካራ ነካፍተ አፋን ብቻ ነገቴ ያኪ Mucaan duu qaba maafiyaa najjeesisiifne yoo isin waan takka bu'aan buusin maafiyaatti binnee nuti maafiyaa biyya keessa garee 220 warra kaasaawun san barbaanne birrii kaffallee fi jecha mucaa sana kottu beetillee sabboontu su mana kana intala warra walloo tanallee asitti hambisee qoone arsitti warra walloo akkam nagaa jirtaa Ha? Agak kan. Hindu battu ati onne lesi kesa gaddo ite jolle? Tawaran jette bar. Tawaran jette. Uwa kata tawarro wallo tiat. Malu raka ba? Ai. Yar sachi gatte galta? Kesan Angka bakal cerita. De bar erga jolle wallo terum te tamorra wallo jedamte amam tamale wani gana as debite ganda arsi matu injiru bar. Masih tina gurgurai. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Otoo waliin beeynu moosila. Irriba keessa jirta mee abjuu keessaa ka'e. Sukkaara na qabsiiftee akkatti warri wallootumaa yoo isiin galte. Adde buut. Tinnish ragaf arguut. Jimmiti. Ana wad. Turkee ishee moo biraan jirtu sa? Bakka dalagaa jirti wannaatti inni miskiinaati. Jimmiti. Bulloo mucattii tana ka'ee fuudhu. Wallahi taarik sira. Ha? Bulloo. Ka'ee fuudhu. Mataa qootoo gooteen jiraatini ka'ee fuudhu mucattii tana. Yataa baatu. Warraa walitti argannee achi wal fuuna. Jimmiti. Biraan jirtu dalagaa jirtaa? Dalagaa jiru. Assalaamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa kee dhaabannaati si yaade dhugaa. Nambar baaduu kana badi qoya. Ada teknumaan inni gizee hunda si jaaladha jetteetu mana sobda malee hangaan badee kana guyyuma takka wandimme yeetna xaffaa minaamin naan jettu keessa. Siin argaa fan isheetun bultii lama sadii asirraa si dhabee dhufeensi barreessaa bar. Yaa salaam yaa salaam. Ani koo ani nin jedhe. Ani guyyuma tokko bakka waan namaan itti gammadu tokko namaan jaaladhu tokko waliin gala. Amma hanga guyyaa meeqa asirraa badeen beektu ati akkan sooshaal miidiyaa irra hin jiraan agarte. Nama guddaan ta'e. Ani erga idiitii addan dhufe garuu shabakaan qabu ture. Wayne. Tekstiin ati gootu ture siif hin guutaa. Dhugaan siin jedhama maa kofalta. Siin jaaladha beektu miti. Ani iyyuu. Respecti guddaa sii qaba dhugaa. Anu bakka sii qaba dhugaa rabbi jiraadhu waggaa kun. Ha? Maaf kolfitanii warri jala dhugaa man jaaladhaan. Simmi jedhanii kolfanatti warra sooshaal miidiyaa kana dhiisi. Isa haraamii jira, isa miskiinaa jira, isa beelaa jira, isa rakkataa jira. Wajjin naasawin si dhamaasu. Ati xiqqaatu biyaansi waggaa lama waggaa sadii waggaa meeqaa ol na beektu miti asirratti. Waggaa sadii. Waggaa sadii yaa. Waggaa sadii simuun argaa gizee hunda bakka nama nagaadha. Qulqullinnaa kee gaafan argu bakka onnee kiyya keessa baddee dhugaa dubbachuuf. Wayne. Waan siin jedhe. Akka nama asirratti bahee sirbuu haasa'uu nan sodaadha. Nan beekan sodaata. Nan beekan. Kana hundaa akka ati irraa hin qabne nan beeka. Quraana qaraatee mee? Maashaallah. Garuu qara'ee. Maaf jee? Sirraa jaalladha. Hanguma baratte sana rabbi si keessa tursiisu. Dhugaan siin jedha. Maaliif siin jedha beektaat? Yeroo takka akkuma garaa keetti rabbi siif haa godhu jedhanii nama eebbisan manguddoon inni durii kun. Sirriidha. Ennaan tokko nu laalu jaarsa keenya tokkotu gizee hunda gibbii keessa taa'ee numa salaata. Boodeen waan rabbi sii fedhe rabbi siif lafa sii kaa'ee naan jee. Ennaan amma laalee jiru akkasina fakkaata. Eebba isaaniis qabaara tarii. Tarii wallee nu yeericha ga'e na fakkaata. Qabaara eebbii in tura malee si qaqqabama. Jaarsi fayyisi eebbisna. Manguddoo dullacha na eebbisisan. Dullacha. Inshaallah. Nama eebbaati barsiiruu mayyoo ta'e mana akkanatti si ilaalu nama hin beeknetu waan taane hin jedha malee. Wayne. Sila bulloo maal akkas tokko barreessitan harkaa baasuuf durri yaa akii durri matana sila amma fooloon isaa garamiin garam ta'e fooloon amma walitti hin qabnu sila fooloon isaa laa ilaaha illa namichuma kana fooloo godhaa oolaan addunyaa tanarra erga dhaladhe. Haaraa dhufee bar bulloonni kun haaraa isaati miti. Kan duraa jalaa badee. Afarso. Bulloo dhibba tokkoof hin yala jira kan booraree kaawwan.
Akkaawuntiin barke kaleessa naa dhabe guyyaa lamaaf naa dhabe gasti bichaa naa dhabe waan biraa miti bariin qaba akkaawuntii kan kun asuma jala jira isaanillee. Duuba isaan ka qabdu modereetarii maal Modereetar kaan isumaani barkanaa kennite isumaan naa kennite isumaan narraa fudhattee barkama duraatiin. Qoy haasaa amma haasaa jirtu na kofalchiise afarsoo tokkoffaa mucayyoodhaan ani walis hin jaaladhee jira dhugaa mucayyoon kamuudiin galee fi ani wanna hundaa sin danda'a biyya jiru kanarraa ispoonsara sinii ta'a gabbarrillee hoo jiraate akka jimmaatti hin beeku hoo jiraate wanna hundaa ispoonsara sinii ta'a wal fuudha dhugaa maali beeyta ati Daga anaafisiin gaafa wal fuunu wannuma Oromoo jedhamte akka dhaga'uun qabdu haadha isiitii fi abbaa kiyyaaf abbaa isii malee. illee dhaga'uun qabu. Laa ati erga fixannee jenne booda sooshaal miidiyaa irratti arguu qabda. Bakka abijja ispoonsara sinii ta'uu barbaadaan. Ati dhageeffadhu kee kan muri'achuma Ameerikaan. Malee ispoonsara ta'uu kiyyan barbaadanii? Ispoonsara kee guyyaa kamii barbaadna? An amma sargiin kiyyaaf isii yoo ta'ellee akkamitti ta'a? Zimbiloo akka Oromoo kana lafarratti hin godhannu xiyyaara gubbaa bakka Oromoon koruu hin dandeenye. Inta wanni Oromoo keessa godhatan hundi isaa rakkoo qaba. Inta wallaahi wanni Oromoo keessa godhatan inta dhugaa jette. Maarsi irratti godhachuu qabdan. Addeessa irratti. Iddoo dheeraa illee hin qabu. Iddoo dheeraa illee hin qabu si galee achi gubbatti. Lokodaati haasa'aa jirtu lokoda jimmaallee barattee jimmaallee barattee maan jettu kolfaan du'e farsa jala taa'eetu. Abboo namicha kana yaa akki kottu gabbayee namicha qabrii qotabuu fi diddee duraayyuu biyya kanaa fuudhanii biyya biraa ta warra wallootu nama maa deebite lubbuu maa deebiteeti nu ficcisiisu heddii warra walloo kana mi'attiintu galuu feetaati men bulloo gaafadhu. Jaalalittee bar arsitti wallooti okee ijoollee walloo heerumte arsitti. Ijoollee walloo qabaa'e. Arsitti. Waa'ee. Jirta akkam nagayaa? Jira alhamdulillah akkam. Jira fayyaa nagayaa. Maal ree gastii afarsoo kana maa seente amma deddeebitee maal nagayaani? Wallu ficcisiisu heddi. Ijoolleen muka walitti dhiibdi. Qaltiin beeytu jarattiin. Gastii sagana baatanii dagachuu dadhabe. Ijoollee Saudi akkanaan hudduun kirkiraa jirti yoo mucichaa waliin gastiin seenin dhugaa sirrii miti. Gastii biyya kana hunduu ijoollee walloo goon agartu akka nama kiniini liqimseetti gubatti. Jandu. Maal godhadhaan gubachuu miti oduutillee. A'uudhu billahi nu ficcisiifte bulloo gabu. Ficcisiifte rabbii jedhi gadi bu'i. Rabbii jedhi afarsoo kan nurraa buusu mucayyoo. Nu qalsiisiifte. Mucattiintu nu qalsiisiisu. Ati koo lubbuu ta'e narra faraddee jirtaati. Ani barbaadu jiraan galee afarsoo. A'uudhu billahi nu ficcisiifte wallaahi nu ficcisiifte. Nu ficcisiisi kaa. Maraafuu keessa jiru ilaalaa arsitti sitti gaafatama. Waa takka waa ta'anii. Yoo galuu barbaaddallee ufumaan gali malee nuti keessa jiru nuuf kun amma miira keessa galtee ergatte ijoollee walloo yaa rabbi na ba'a yaa rabbi yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi na baasi. Halloo. Afarta. Oh. Jirta. Akkam nagaa. Fayyaadha. Okay, bonam. Fayyaadha. Sababiyyaa transitu kan jiru. Ati fayyaadha warabbal kaaf. Kutaa kudha lama baratte ati. Naamani wallaahi billaahi timirti guddaa qabdati. Maammeen faras minimmi yaaltamaaree maammeen honji ariifati. Dhufe kunoo yaa rabbi wallaahi maammee ufiin seente oddoo ani hin galchin. Warabbal kaaba sababa saniif nama tokko waliin fichisiiftu ufiin galte. Maammee kunoo ufiin seente. Arsittiin ufiin galte sababa kanaan namni akka waliin yattiin nurraa dhorgadha. Eessatti heerumtee mucattiin? Warra keessan kanatti heerumte. Isheen jaarraan gashee tureenit dhukka'eet. Maal beena waan galfattu deefi. Isaatu beeka. Maayyii mullaa maammee kana. Jaartii maammee kana. Afarsoon badiin qabdu mucayyoon ofii dhuftee gastii keseente sigalee. Naa ragaa naa bayi. Yaa ragaadha kuni kana ragaaf immoo isatu ila jaarsicha qabachuu danda'a mucayyoo gadi qabee jechuu sigalee sani kanaafuu wanna ta'uu hundaaf harka keessan qabna. Maayyii miidha timirtiin qabu barmaammeen kana rakkoon isaa. Dubbadhu ka arsittii kun akka reefisanitti hin beeku maali minaamin jechaa turteemi. Dubbadhu amma.
Uno warning sitti erge ashangulliiti dubbadhu kamiyuuti irraa baas. Eenyuun hin beeku jedhee dubbadhe. Agartee akka nu fichisiifte bullaa muummatana maal jette reef? Reefu maal jette? Reefu muummatana maal jette agartee? Badde afarsa mucayyoo nu fichisiiste bakka sii galee afaan meeqa dubbattaa asuma jedhi. Gubanne. Laa ilaa. Billahi. Maal jette ani maammee nama jedhamu kana dhalachuma isaan beeku hin jenneet? A'uudhu billah. Yoom akkas jedhani. A'uudhu billahi namni si amanee fi namni maraattuu amane. Kottu qabii Nurraa gadi buusi. Nurraa gadi buusi. Kanaaf isin jedhee bara. Nu fichisiista mucayyoon tokko asii jedhe kanaaf. Karaa nagaa wallaahi maamme kanaa jettee wanni waan takka dubbatu hin jiru. Maammeen dalaguu qabu jechi. Nurraa bu'e. Nurraa dhoorti nurraa dhoorti. Tokkoffaa afarsoo gara dhimma keetii gisee deebinu. Mucayyoo tanaan bakka Oromoon hin geennetti daseetii Oromoon irra hin jiraanne irratti cidha isinii gonduu qabna sargii isinii gochuu qabna jimmitti wajjin. See galee atilee dhaabbattee Dhageeffadha anaaf jimmittiin si jammar sargiin kiyyaaf kaayisii akka nama wannaa deemutti Ameerikaa Washington DC deemutti saafarree achuma geennee malee achi as deebine tikeetti murannee gabbuu hin yaa barbaadu. obboleessa kiyya tokkoffaa amma kinoo Umar Bukaarii faayyuu humna ishiitiin namarraa viidiyoo raabdee ijaazaa nuubii jettee ni sodaachisti. Ati immoo Ati waa'ee Umar Bukaarii dubbatin waa'ee Umar Bukaarii dubbatin kottu gabbuu himjattii bira taa'ee waan baadhagee qotiyyoo mataa qotiyyoo ani waa'ee Umar Bukaariitii fi waa'ee himjattii ta'e nama maaltu waliif fide ani silin turkiin maal ta'e turkiin maal irraa dhaabata. Kottu bulla. afarsoon dalagsiisin. Kanaafuu yoo ishee dhiifama. Kottu gabbu dhiifama jedha. Kottu gabbu mijattii daa'ima bira teettee waan agartee haasofte. Qotiyyoo. Yaa akki kana. Gurbaa warra sheeka ustaaz. Yalla baay'ee. Ayyee nagaa an deemaa isin darbuullee harkinu sodaate. Waan isin bara kana nu gootu. Nagaa an deemaa karaa nagaa deema TikTok keessan gara barbaadan keessa deema. Jimmitti Wayyee. Namni haara ta'e dhume moo? anaatu haree fixeen. Eessa geessiteen? As bira ta'anii odoo ati gastii keessa jirtu waan badaa dubbachuu fedhan ani hin barbaanneen. Akkas taanaan baga gadaarte. Waan badan barbaadu. Waan bakka guddaan siif qaba beekta miti? Akkanaaniyyuu. Dhugaa jedhe. Dhugaa rabbi. Kabaja kana yoo itti fufsiifne akkam jettaati? Bootaa guddaa keenya haa gaafa kabajaa kanaan akkanatti deemu. Yaa Rabbi, yaa Rabbi, yaa Rabbi, yaa Rabbi walitti nu mi'eessi. Isa dhugaan siin jedha. Kaanaaf deemaa ta'u. Amiin, 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 amiin. Takka turre nuu buusime. Dhiisi bulloo waa'ee bulloon barreessu dubbisanii ta'e waa dhugeetti akkana godhata. Dhugaa. Bulloon qinaatii qabamu. Dhukkuba. Irra laaliin mataa dhukkuba. Mee takka turre nuu buusachumaan. Du'aa himaa? Hadhi Jumaa taayuu. Du'aa. Keetu Inni qeebalamtee ara. Keessi kee qulqulluu waan ta'eef keetu qeebalamaa. Ani sila erga silaa sii godhaan ture miti. Anuu salaatiin du'aa ishii kadhataa ture bara inni ammoo itti qabadhee deemu sana. Yaa Rabbi yaa Allah, yaa Rabbi yaa Allah, yaa Rabbi, yaa Rabbi, yaa Rabbi imaan asii kennite kana yaa Rabbi natti illee coobsi yaa Allah. Hin qabda bare imaanaatillee. Akkuma ta'e. Amma dhageeffadhu qaba. Dhagahi. Annan beekta amma akkan waan jecha namaadhaan dhageenye akka namaafis hin bulle nan beekta miti? Na beekta miti? Garuu kan keetiin buluudhaaf qophiidha si galee. Manaajara manaa guutuu si godhuun barbaadaan. Akkam jettaati? Hooggana kee jalaan jiraadhaan. Atumti hooggana ta'ii walii galtee bareeda. Sirraa bareeda hooggana. Maal qaba guyyuma takka yoo isheettanii nu bulchitan? Maa rabbiin dubartiidhaan bulchaan jedha. Dhiiraan bulchaa jedhe.
hoggana yaani amrii dhiiraa jala Anamma dhaggeeffadha. Anamma gizee laalee jiru shamarri amaanaa dhiiratti dhiifatan sanii ana si takkitti natti dhiifatan anta biraan danda'u an nama tokkicha si takkitti natti haa dhiifatan. si du'eera baqqaan. Ya Allah. Ya Rabbi qajeelchiti qaba qajeelchi. Afur shan barbaada bar. Laaboon hin danda'an amaanaa takkitti natti dhiifatan nan eegaa. Hanga barichi ga'utti hanga barichi dhumaa ga'ee asirraa deemnutti saneen eegaan. Osoo tokkoon fuudhanii afur barbaadu amma ijoolleen keenya beektu. Afur. Rakkisa. Isaan san bar warra waa'ee rabbiin dhageeffannee bar. Duriyyee agartee waa'ee rabbiin dhageeffannee nuti amma haala salaatan dhugaatta. dhugaadha. Bulloon faan salaatamu. Astaghfirullah salaata. Salaata dhabnaa wanta riinuun jiru kan. Badeera. Babbadeera wanti. Yaanis akiraanis wanta ati qaban. Salaata qabaannaanuma imaaniin qabda baran waan rasuulli jedhan sanaayyuu dhageessisu. Sallallahu alaihi wasallam. Abdii as jala deemi. Boottii gootee as jala hin dhufini. Deema as jala. Oromoo keessaa naaf jimmittiin kophaa baanee sargiin kennas xiyyaara gubbaadhaa dhufuu hin dandeettu as jala hin dhufin. Wuddee. Wayyee. Qoy anama isa dhugaadhaa onnee kiyya keessaa waa akkas burkutu jedhan si galee ennaan sitti dubbadhu ennaan sitti haasa'u. Ati amma dura nyaadhamteettaa? Akkam nyaatamu? Namni nyaatamu minaanii bishaan malee minaan malee. Laa amma dura jechuun kee nyaadhamteettaa jirtuun koo wayi waa lafa jiranidha. Dudduuba kee. Sumayyee jakee gadi qabe. Chiggiraallee? Waa tokko amtoon jiraan fuuldura dudduubbas. Alhamdulillah yaa rabbi qalbiin irra ganna rafe. Dhugaan sin jedha. Si du'eera. Soorja. Guyyaa lama si jecha nyaata dhiisu. Dhiisiin miidhamta ka. Namni nyaatiin akkamiin Maal abbaan isaa yoo miidhame si jecha. Maaltu dhufa? miidhamini. Bobar gaafa girtee warri sanyii mootii kun warra jaalalaati የፍቅር ሰዎች ናቸው ጋፋ ጀዳን ውሸትን ጀዳን ቱሬ ቤክታ አነ ከነን ሰው isa ushati akka mubarak musamma kana fa alalen hunde sa wal mana fakkese sigale shaytana Mubarak ina kesa Mubarak akka oromotti manati. Waamna galaafata. wallahi jimmiti si akkana jaaladhu mitian isi maratto sirra marata oltu yu tartiban itti goddo walina so ine dugan sin jedhan Afarsoo namni hin beeku malee waan bakka maraataa wayisiisanii. na itina himime maaf jira duga Bakka kanan galaafata. Watukko wallahi ti galaafatu miti kan si galaafate bakka inni sitti dubbate tan dhagee ajjeesan sababa kee yeguma namaan ta'an nama ajjeese Dhageesseetta kennaa. kennaan hinaaftee akkana godhatti Namni inni galaafate hin jira asirraa mee fidaa. Namni inni mee galaafate. fidaame namuma anuma abbaa lageedha duriyyeedha na beektan miti namuma tokko kaanaan galaafadhe fidaame hangaarraa wallahi dhugaan sin jedha namni na biratti udu'atee salaata wallahi ilaaloni jala faga qabaan gisee inni udu'atee salaata maal taateetti poleessu mataan sin dalagumoo rabbi waliif isinaa dhiisedha bullolleen salaata rabbii ennaa salaatan shamarran na biratti udu'atanii salaatan wallahi ennaan miskiinoo ta'e ija tokko ol qabee ilaalu maanni alhamdulillah sannin jeeden isheen tokkome deemee jiraame bullolleen lubbu
Dalagarra jirtaa? Waggu takka gisee siin deebite mee qoya. እናንተ ባይ ባይ በቃ ጅራዳ ጅምቲ ወይዬ ደሙ ፈንጀዳ በቃ ባይ በቃ ነጋን ኮቱ ዋንስ ዛዴ osoo hin deemin duratti akkas jaaladhu dagatiin fooloo deebisii naa dhugaa rabbiin yoo jimmittiin deebisette malee hin deebisu seenaa dhiira mu durba yoo dhiira ta'e deebisi ishee hin beeku biroo isheedha